Gamoon bulchiinsa magaalaa Adaamaa tajaajila waliigalaaf oolu bakka itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti eebbifame. Sagantaa eebba gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa kana irratti abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hawaasni magaalaa Adaamaa akkasumas qaamoleen hooggansa naannoo fi magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran hirmaattota eebbichaati. Eebba gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa kana irratti argamuun keessummootaan baga nagaan dhuftan kan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee mootummaan jijjiiramaa hojii eegale xumuruun galaa dhalootaa kaa'uun hojjechuu irratti argama jedhan. Magaalaan Adaamaa potenshaala qabdu qindeessuun dinagdee damdaneessa galmoota badhaadhinamaatii dhugoomsan xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kan dubbatan obbo Haayiluun carraa hojii bal'inaan uumuu, kalaqa babal'isuu fi kenna tajaajila ammayyeessuun hojimaata ammayyaa uumuun toora xiyyeeffannoo magaalichaati jedhan. Mootummaan jijjiiramaa hojii eegaluu kan eegale xumuru dhalootaaf galaa kaa'uu ashaaraadhaan biyya ceesisuu ergama waliigalaa ittiin hojjetamaa jiru. Bu'uuruma kanaan akka magaalaa Adaamattis hojiiwwan misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa xiyyeeffannoon isaanii olaanaan guddachuu magaalaa Adaamaa sadarkaa olaanaatti kan ceesisan, potenshaala magaalli Adaamaa qabdu irra caalaa kan guddisan, carraa ammoo harkaa qabnu tursiisuu fi egereef kaadhimuuf gahee olaanaan qaban, dinagdee magaalichaa si'eessuun jiruuf jireenya uummataa irra caalaa fooyyessuuf faayidaa qaban fi bu'uura kan ta'an piroojeektii fi bu'uuraaleen misoomaa diriirsuun kamuu yaadamoota haaraa kalaqaman akka biyyaa fi naannoo keenyatti kalaqaman itti fufsiisuu fi bu'uuraan hundee akka qabaatu gochuu irratti kan xiyyeeffatan, hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa bifa kamiin diriirsinu carraa hojii kallattii fi alkallattiin uumuu keessatti qooda kan qabanee fi akka waliigalaatti galmoota misooma magaalaa akka mootummaa naannoo keenyatti kennaman utubuu keessatti qooda olaanaa qaban irratti xiyyeeffachuudhaan piroojeektoota hedduu ijaaraa eebbisaa kan as hin geenye fi piroojeektiin amma guyyaa har'aa eebbifamu kunis bara kanaaf piroojeektii isa xumuraa kan ittiin guduunfinudha. Gamoon magaalichaa kun tajaajila hunda galeessa kan kennu ta'uu kan dubbatan obbo Haayiluun yeroo tokkotti galma waltajjii nama 3,000 ol simachuu danda'u kan of keessatti qabatu ta'us kaasanii jiru. Magaalaa ammayyaa gochuun sirna dijitaalaayizeeshinii lafa qabsiisuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf hunduu tumsuu qaba jedhan. Galmi keenya waliigalaa mootummaa keenya tajaajila ammayyeessuudha, tajaajila si'eessuudha, irra caalaa uummatatti siquudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ganda baadiyyaatti caasan akka gadi bu'u murteessee jira. Nuti immoo akka keenyatti gamoo dheeraa ijaarree irraa ol siquu osoo hin taane giddugala tokko manneen hojii gamoo kana keessatti argaman hundi giddugala tokkotti tajaajila akka argatan, tajaajila iddoo tokkoo hundeessuudhaan qophii fi haaldureen barbaachisu bu'uuramee jira. Keessummaa kabajaa sagantichaa ta'uun ergaa kan dabarsan pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii aggaammii garaagaraa qolachuun daandii misoomaa eegallee tuufii isaa jiraachuu fi piroojeektoota xumuruun bu'aa riifoormii ta'uu himan. Mootummaan keessan mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiirama bara haaraa hordofee riifoormiiwwan gurguddaa akka biyyaatti, akka naannootitti, akka biyyaatti akkasumas immoo ijaaf gurra addunyaa hawwatan gurguddoo bocee hojiirra oolchuu jalqabee jira. Riifoormiin kun maddoonni isaanii yaadamaa fi ilaalama abbootii keenyarraa baran sirna gadaa. Ijaarsi gamichaa yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu kaasanii tajaajila si'ataa fi ariifachiisaa kennuu keessatti gahee olaanaa baachuu qabaas dhaaman. Magaalli Adaamaa kanarra calqabdanii jirta. Inni dhumaa fuulduratti ka'e kenna tajaajilaati. Mootummaa ammayyaa uumuu, mootummaa cimaa uumuu, mootummaa gaaffii uummataa dhageeffatee deebii kennu uumuu danda'uun galma keenyaaf qofa. Kanarra hojii baay'ee calqabneera. Nama gara waajjiraa fiduu odoo hin taane tajaajila hanga manaatti geessu. Kanaaf gurmaa'insa gandaa gadi buufneera. Ijoollee barattee gadi bu'ee jira. Baadiyyaa irra gadi buufneera. Meebii seenaa biyya kanaa keessattis murtiiwwan gurguddoo mootummaan naannoo Oromiyaa murteesse keessattis inni hangafa ta'eetiin jiru bulchiinsa gandaa gandatti gadi buusa. Hawaasni magaalaa Adaamaa sirna eebba gamoo irratti hirmaatan gama isaaniitiin hojiilee misooma magaalaa Adaamaa hojjechaa jirtutti kan gammadan ta'uu kaasanii kallattii hundaan misooma magaalichaa kan tumsan ta'uu himan. Gamoon kun ijaaramuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama.
hawwii keenya hawwii bara dheeraati gaafii keenya gaafii bara dheeraatis kuni as ga'uun isaa gammachuu guddaa fi galata guddaa waaqaafis galchina gammachuun guddaanis nutti dhaga'ama. Waltajjicha irratti qaamolee ijaarsa gamichaaf gumaacha taasisaniif beekamtiin kennameera. Kabaja isaanitti godheera ulfina isaanitti kenne jala bultii bara haaraa haamilee harki keessan natti dhaga'ama. Hayyoota akkanaa ammas nuuf haa bulchu jennaa ulfaadha guddaa galateeffadha.